maali garaagarummaan isaa jennaan laal gidee karaa deemu jirtullee ta'u namaanis dubbattee nama shaakalamtu si jala dabarti laal hadhufe immoo ijaanis laalaati gurraanis dhagayaa qalbittis qabachaa deema. يقول الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا. قرآن ربي خنجي أو قرآن نخجي باجرا لغتمو قرآن لغمة بتامره ضعيف होने का कुरान ने इनका वो कलाम रब्बी तिलाना कुरान रब्बी गुन यादी रिल्लती ही आक़वम खरुमा का चेल्लो रनमा खाया है खरा दुनिया तेतीबिस दीन के तेतीबिस आखिरात तेतीबिस इत्तीन मिलकोइट सनमर को बरस जगह कुरान ने खरा इत्ती होंगोइते खसार तुम्मा सुंद इर्रा सिबरार eenyu gammachiisammaas muumintoota ni gammachiisaa jira muumintoonni san kami sifa isaanii rabbiin nu alladhiina ya'maluuna saalihaati muumintoota jechuun warra gaarii dalagatu sanji isaan saniin baana jira isaan san ni gammachiisaa quraanni maaliin bi'anna lahum ajran kabiira mindaan guddaan isaanii ta'uudhaani gammachiisaa jira maal irratti amma salaat kana irratti guru dajar jana diran wayin shagala mun ta'e usa callisa amma dhaggeeffachuu qofa amma wani takka isin hin barbaachisu qur'aanni baasarra ummaan isin ne hotinga ini yang sebenarnya ketetaan dah, berkata keteta. Quran ni khara kacil tuma adana mafbaz. Mumintoota hojii isaanii irratti mindaa gurguddaa isaaniif kafalamu itti himuudhaan gammachiisa. Waan soomanni qabu, waan salaanni qabu, waan zakaan qabu, waan hajjii qabdu. waan tola ooltummaa garagaraa walitti tola ooluun qabdu hunda isaanii dabaasuudhaan waan san keessatti akka qooda fudhatanii gammadan isaan taa'isaa jira. Rabbal Aalamiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa bareedaa keessatti haala namaa hundaa saddanuuf baasee jira. Akkaataa namni kun itti booda'aanu taa'us addanuuf baasee jira. Karaa ittiin ogetaan irraa babaran karaa ittiin namni kun milkaa'uu hundaa'u addanuuf babaasee jira uummata laala mee rabbi dilii ta'e jedhan waa dabu awwa rabbi dhan waa kutumba arragaa guyyaa waa'ee zakaa fitiriiti zakaan fitirii kun waajiba moo sunnaadha akkami beeytan isin waajiba zakaan fitirii dirqama hubadda gaafa kam dirqama godhamenni yookaan isin jaano hijiraarraa waggaa lammaffaa maasha Allah wadugaan qaraatanii gam gaafuma ramadaanni dirqama godhame san dirqama godhame hijiraarraa waggaa lammaffaati argatee jira abbaan tiifela gaafa dirqama godhame hikmaan inni dirqama godhameefoo maali bu'aan inni dirqama godhamee jechuun faayidaan isaa xuhuratan lissaa'im min allahwi warrafas namicha soomane kanaaf soomana isaa qulqulleeysuudha rakkoon sammaa kanaan furamtu san usaaduma warrummaan dhufe qoftiin haa dhaggeeffatu nutuu haalaan barbaannu dhaggeessisu kaas keessa dhufeefi mujjirra isin kaas keessa dhufe kun dhageessanii gabbaatanii himtaniifis numa taa'aaf isa san haalatti hafe saniif numa taa'aaf saniif ummata islaam
zakaan fitriidhaa waajiba dirqama jechuudha. Wanni inni dirqama godhameefis soomana keetii qulqulleessu miskiinaaf nyaata ta'u. Inni hijiraarraa waggaa lammaffaati dirqama godhame. Bu'aan isaa baay'eedha. Faayidaan inni qabu baay'eedha. Sankee isaa eenyurratti inni waajiba ta'a. Tajibu alaa kulli hurrin muslimin idaa wajada maa yu'addii. Nama muslimaa jedha. Habilisa ta'e hagabrummaa namaa jala hin jirre sanirra waajiba godhama. Gaafa waan firraa hannu qabaate. Egaa fattaqullaaha mastataatum yooniif hin qabaannee nama fudhatu san taate haa. Namni wambar tokko kanuma hannu tokko kanuma fudhatu jira mire. Ha fudhatu san ogguun ta'inii ha hannu san taate jechuuti. Warra kanu rabbi isin haa godhu. Yaa Rabbi aamiin. Tanaaf ummata al-Islaam nama nafaqaan isaa sirra waajibaa hunda akkatan dhageema dhala. Nama nafaqaan isaa sirra waajibaa hunda fitrii irraa hannuun sirra waajibaa. Eenyu faama min zawjatin haadha mana keetiifaa lala wa qariibin haadha abbaa keefaa wa mamluukin yoo qabaatte gabra keefaa lala in kaanu muslimiin ammoo shartii namni nafaqaa sirraa qabu san muslima ta'uutiin yoo musliman ta'in fakkeenyaaf amma haadha abbaan kee kaafira yooniif ta'an nafaqaa sirraa ni qaban garuu immoo fitrii irraa baasuun sirratti hin jirtu. Soomanaatuun baane maal irraa fitrii baaftare? Eegaa. Yoo soomanaa baane? Haana laala. Waalaikum salaam. Wallee rakkoosaa tanaatti qofa furaminiinsa. Wawajada maa yoo addi anuum waan irraa hannitu yoo argatte ammas. Waan irraa hannitu yoo argatte. Laakiin ammoo laa talzimuhu fitratu zawjati al-abi al-mu'sir haadha mana abbaa keetii jechuun aayyadaa ta'e jechuudha. Aayyaduma misa jaatiin abbaa keetii si maal taate? Aayyadaa ta'eefaa abbaan kee yooniif humaa harkaan qabaannees fitrii irraa hannuu sirra waajibaa miti. Nafaqaan si immoo sirra waajiba. Sigaleen makiina hin jeequn. Jaartii abbaa keetii nafaqaan si sirra ni jirti. Garuu fitrii irraa baasummaan sirratti hin jirti. Kasirratti hin jirre, kasirratti hin jirre amma jaartiin eenyurraa qabdi fitrii? Jaarsarraa qabdi jira. Jaartiin jaarsarraa qabdi. Ayita sirra jirtu fitrii irraa hannuun amma warri nafaqaa sirraa qabu ha fitrii sirraa hin qabne eenyuus hin jedhu. Jaartiin abbaa keetii nafaqaa sirraa ni qabdi. Ammoo fitrii sirraa hin qabdu. Shariyaa sirra hin kaa'in. Abbaan kee immoo fitrii sirraa qaba. Sigaleen makiin jeequn. Haadha ta'e dubbanna ka. Haadha abbaan kee dura duru sootiimi. Eewwaa. Hayyee. Firraa qabalti. Gabra waan hin ta'iniin. Sarraatanyaan barbila isaanii dalagatti. Maallaqaa fudhachaa jirti mire. Tun firraa qabalta. Nyaata sirraa dirqama ni qabdi. Akkasii mire nyaatuma nyaachifta malee kaa. Eewwaa malee wanni isin qabdu dirqamni waan itti oolte san fudhachuudha. Dhuga. Haati haadha warra keetii. Isin jaartiin soddaa. Yooniif maata kan qabaan irraa kan eewwaa. Waman lazimahu fitratun eegimmaas. Namni fitrii baasuun isarra waajiba tahee maatii isaa guutuurraa waan kan nun qabaanne hanga tokko qabaate. Amma nama kudhanfaatu sirratti silaa waajibaa jira mana keessa. Kana keessa ati waa'uma nam shanii qabda.
ni kannita moo hin kannitu haa akka jigaafin yoo kannite hoo eenyurraa dura eegalta gaafi lamaan tanaa jira laa ni kannita kannuu waajiba sirratti eenyurraa eegalta jennaan badaa binafsi ifirraa eegalta dura durusoo akkuma araaramaa sani haallaa umma gafirli wali waalidayya jedhama ittaaba naa araarame sirraa eegalta laa dura durusoo ofirraa eegalaa summa zawjatihi lammaffaa haadha mana isaatitti aansa sadaffaa summa ibni sagiiri ilma isaa qotu suuratti aansa ilma xiqqishaa hangafarraa onnee galamtu bar jabaa bar kun dalaguu ni danda'a fitte yoonii fi fitirii sanirraa hanga tokko horkatteenidha amma ati maatii kudhan qabdaa jennu kurna tana keessaa oomanam shanii tirkatte shanan tanarraa eenyurraa eegalta dura dursoo yoo qasi qabaattee waan nama hanga saniitti lafa keeyse rakkoo qabu kana keessatti immoo dura ofirraa eegalta eegas yaada manaatti aansita eegas ilma xiqqatti aansita mucaa xiqqaa eegas yoo summaa fi afraffaa irratti abbatti aansita summa ummi haadhatti aansita eeqa akkasi deemti summa ibni ilkabiir ilma hangafaa akkasitti kara boodaatti itti dhufallaa illoliin gaaggamni gisee kana jiru kitaabaa jaa maati eewwaa akkas jechuun gaafa sirra jirani amma egaa namni tokkommaa fitrummaan tunuu yeroo tam namarra waajibataati namni tokkommaa guyyaa silaa boru iidaa san har'a asirii yoo fuudhe yookaan yoo dhalate fitrii irraa hannuun dirqama taate soomana guyyaa 30 sana duudha qabannaan odoo aduun hin seenne duratti fuudhee mire soomana keessa fuudhuun hin jirtu beekaan seenamni keenya numa jirti fuudhuun fajirii fi hanga makarii baay'ee duudha wajjira fuudhuun hin jirre malee kanaas asumaan qabadda namni tokkommaa sababaan waajiba ta'uu fitiriidhaa idraaku ghuruubi shams seensa aduu san dhaqqabuudha guyyaa boru iidaa san seensa aduu dhaqqabuu jechuudha kana duba yoo nifii fi eegaa aduun seente booda namni tokko dhalate galgala iidaa san jechuudha fitiriin irratti hin jirtu yoommoo odoo aduun hin seenin dura afaan aduun seenuu deemtu kana dhalate mucaan fitirii dhaqqabate jennaan ijoolleen xiqqoon duree waa soomanti bakka reefu sadi deebi xoomatan lil masaakiin miskiinaaf nyaata ta'uudhaaf hikmaan shari'aan fitirii karaa gooteef miskiinaan gargaaruuf akkam namni muslimaa hundi guyyaa gammachuu waliin qooddachuu qabu san keessatti sihii taa'ee bashannanaaf qophaa'ee jiru yaa warra rabbi sadaqaa naa buusaa islaamni kakeetii gideetii hin jee qalbii naman cabtu laala gammachuu tana waliin qooddachuuf akkana ammoo ja وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم ارجما ربي زكاة فطر إذا دركما نقول شوف مسلم رت طهرة للصائم من اللغو والرفث nama muuminaa nama nam soomanaa beetan qulqulleessuudhaaf soomanata haasawan taanee fi aaraa fi waan adda addaa hundarraa isaaf qulqulleessuudhaaf soomana kana keessa aarri gaan mudannoon nama numa mudattii beeku akka deemaa galteen mana keessatti akkuma wali bu'iinsi dhufuun ni jira kana hundarraa qulqulleessuudhaaf dhagahame
akkasumas waxuumatan lilmasaakiin nama miskiinaatiif nyaata godhuudhaaf akka inninis guyyaa gammachuu san si wajjin qooddatu faman addaahaa qabla salaati fahiya zakaatun maqbuula namni salaatatti bahuun duratti salaata iidaatiin dura namni kanne isiin zakaa qeebalamtu akka rabbiin jeekanne waman addaahaa baada salaat kataddu dura namni immoo salaata booda kanne fahiya sadaqatun min asadaqaat sadaquma sadaqaarraa taate jaamti malee zakaa fitrii kanneen jaamu namichi dilaawe haraamiyu ida booda kan nu lala maat yee la soomanirra fakkeenya bara 29 boru 30 mire guyyaa boruu kana keeysa eega yoonii fi oduu aduun seenin dura dhalatee inni laal baga dabaabatte baga ammallee waan isin dhibe tasammuu keessa hin deddeemne adda baasa guyyaan irraa kun guyyaa jabaa namuu qalbitti as qabaa dhaggeeffadha ummata warra teessanii hafeetan birraa qabbaa namaatu dhaabbata ubbanii fi gartee fikirii biraattinaa kaa rakkoo qabayyee isiin san dhufuu rabbiin fuula baala keenyee biraana garaata sa'a salaatti bari akkasii miti fitiriin ka fidamtu masgiida bar amma waardiyaan fitiriidhaa eenyu gaafa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam eenyu abi hureyra fidanii tuulaa islaamni as keessa kana wal dhaabee waardiyaan itti godhamee eegamaa bara zakaan fitrii eeyisa dhufa masgiida manni nama hundaa waltajjii eeyisa as imaamni namni malaammaltummaan dalayne imaama beeka imaamni miskiinni kun hundi kasaati moo kasaati miti hawaasa isaati bara isa kanaa wal qixxeeyse hiraaf laa yee gaafa wallaalaati soabat numa deemtiin ammoo kun wakkatin likkii gootan gaafa Abii Hureyraa sammee seenaa isaa takkaan isinii tuqa yaadachiisa tuulaa midhaanii ol dhaabanii waardiyaa ranna godhan jeewo tokko fiigaa dhufeetuma dharqaawaa kanaa beek wayi namaa altaa'u kanaa nama moosaree jee wayi salaamu aleykumis jeeni madaafar majala khaatiin midhaan kana hammaa rufeen aboo khamiyati bar midhaan kanaan eebuwaltaa jee Abii Hureyraan qabe laarfaannaka ilaa rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam nabittiin si geeysa jeeni yaa nabin nan geeysinii rabbii jee haaskaan na hedduudha rakkuma beelaatiitu kadiijaa gurana dhorkeeyin akkasitti seene firraan hadiisi jeen Abii Hureyraa kun garaa kana laafaa haya deef ganamatti hin deebiine jeen kutee mire ammaarratti irra waan isaa ga'u boruus gaajeetuma dhufee bara dooniyaa fudhatee arra silaa kalee asitti harkee salaamu alaikum gaawoo irraas deebi'ee jechuun san masaati mire jaluma kaayee akkuma algaddaa edaatitti ta'uu seen aboo ati edaas nan dubbifne arraa dhuftee tuffee akkam qabdaa Abii Hureyraan qab godhemmas laarfaanna kelaa rasuul ergaa rabbiitiin si geeysennaan yaa rabbiiji ergaa rabbiin nan geeysen qoonqoo ijaa godhana dhorkee jirraas qoonqoo sana gisee himatan rakkoon jabduu mire firmaa dhiisee agarmatti hin deebiin deemjeen ammas galgala sadaffaadhaa fiigaa dhufeetuma dooniyaasaa jala kaaya ammaa haruma seenerraas saboo ati galgala sadi guutuu dhuftee akkam gudda wallaahi arrabaa si gadi dhiitu akkanumatti nabi si geeysa jeet bararraasee Abii Hureyraan qabee yaa rabbiiji erga umasan hin nan geeysini ayata tokkoon si karaa isaa jellan aboo warra bolola ilmi qabu rabbi nu haa godhame har'aas waan harkaa ba'u nama hundaa waan itti fardii beekaa bara ayata tokkoon si barsiisa ayata yoo isa san qaraateet sheeyxaanni balbala kee ba'uu hin dandeenye saniin si karaa isa jeen haminni allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun walaa nawm irra beeka Abii Hureyraadha
irraa qaree mire masheekan tahaneefi hawoo firraa kabajee gadhiise bakka adeem jeen Abu Hurairah kawaan itti qabee dhiibnee mire gallee fijaaree kutee beeka Abu Hurairah numa karaa oguu nabiin rabbii himmatti dhufe sallallahu alaihi wasallam yaa Abu Hurairah booji'amaan kee ka galgal sadii hunda boojitee nuti harkaa ba'u jiru sadhe dawoo kamtu godhee kutee jeen yaa ergaa rabbii edammoo kanumaan siffiduu ka'ee daba ayee tokko ka sheeyxaanummaa nuti ittiin dhiyaanneen sirra baanaan jee irra naa ba'e firaan irraa kaanfadhee gadhiise jee namicha san beeytee jeenati waan beeyne abbaa maatii hedduuti anumaan jaa haaskaan na guddanuma jaa hin beeyne jee yaama faqat sadaka kawoo kazuubu jee namichi san haxa biyaa saatiin nama kijibaati takkitti san dhugaa siimee kute jee Allahu akbar rakkoon shaytaan illee dhugaa dhiibsiifti warta katak nabi birattiin siin deema jennaani namichi gaa shaytaan abar fijaaree kute madallee Abu Hurairaan kana Allahu lawmaan isa cina haawal eesaan fittitti dhiyaate laala nabi bira hidda dhaqu akkasii Abu Hurairaan waan san himeefi kute Abu Hurairaan akkasii shayxaana yooma inni himeef sanii firraatti ijaaree jelaala gaafa nabii san zakaan fitrii masgida wali qabama jechuu fedheeti tanaaf ummat al-islaam hangi kanna mukam maali jennaan فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر وساعا من عقيق وساعا من زبيب وساعا من بر وساعا وغير ذلك وهم بيتي آدن ياترى غنمني وان بيتي ياترى وان نمني أما ياجي تنجير رين كان زكاة فطري ايوا وان أما قلبا بيتي تنجيرات سنرى غنم hangi kannamummoo nama tokkorraa suguda tokko kannama suguda tokko jechuun salaatu kiiloogiraamaatiin bisaa hin nabawi suguda nabii saniin hogguu laalanii madaalan qamadii callaadhatti kiiloogiraama sadii kiiloo sadii jechuudha akkana laala isin amma akkasii kan nu jirtan sugudni nabii sanja banaa laalaa tawdiul ahkaam ثلاث كيلوغرامات كيلوغرام سدي ايوه ما تقريبا kiiloogiraama sadii jaa kiiloogiraama sadii jechuun kun amma gaa isin dureenu meeqa baatu jirtan bar kiiloo lamaa fi cinaame nisfi kiiloo bar ooma lamaa seefa malee guute ooma lama irra malee dureenu guutu eewwa sagalee mire huduma lama goota jechuudhaati amma gaa reebuun tartiiba siimelaan zakaan waan sii ga'u guutuu yoo dhabdee hanga tokko baate waan maayiteeti eenyurraa eegalteen dura firraa eenyutti aansitu jaartii teeti eenyutti aansitu mudaateq eenyutti aansitu eenyutti aansitu eenyutti aansitu bakka itti jitetti haa jiru ati numa kanni fattaqullaa masadaatu manguma dandeessu kannita bakka sanitti addanu waan sahabat nam kudha yoo taate shanii bakka si kennite jee shanan hafe hoo Yoosef bakka sirra cite dhaabdee jechuudha. Amma fakkeenyaaf hin qabduu mire bari hin qabdu rabbiin kusuma gaxarkaa mire hanga qabdu kan nite moo kan hin yaa rabbi kun hangini hin qabu hanganaa jettaan akkasitti. Ammoo tartiibni kun olaa sana akkam jaa waan sirrii jedhe haajila kan quutii waquuti man talzimu nafaqatuu jaa wanni kannitu san nafaqaa teetiifi azdeebi wanni kannitu san waan nafaqaa teetiifi nafaqaa nama sirraa qaburraa illee hafu ta'uudha waan masruufa mataa keetiitiifi nama masruufa sirraa qabu sanirraayis waan hafe ta'u guyyaa iidaa kan qofa akkas yoo mana kiraa nama jiru taatees kiraa manaallee firraa kafaltee waan achirra haa gala haa kiraa manaati dursa barama kiraa mana kiraa keessa jiraattellee mana sanillee firraa kafaltee ja
Yee torbaanii miti waanuma guyyaa iidaa sani malee eewwa. Faloo fadala baadama eegamma nafaqaa teetis waan boru nyaattu waan ilmaan hin gagammachiiftu waan isaan nyaachiftu eegarra achi keeyse booda kiraa manaatillee yoo jiraate yoo mana kiraa jiraatan firraa kafaltee laala liqiin namaallee sirra jiraattu firraa kannitee waan hafe tartiibaan siin jedhaniin kannita laa yoo wanni sii ga'u hafte wanni guutumaatii sirraa ga'u toltee dubbiin yommuu wanni cinaa ta'uu ga'u haftees tartiibaan ooftaaf irraa eegaltee haadha mana keetiitiin mucaa xiqqaa yoo dhibti qitees qite akkasila waan qixxeessana rabbi sinirraa qabuu meeqo udri sababii lafa kaa'u jirra malee. Hayyee namni shanan san nama shanan hafe saniif kannaa akkasii miti ni kannitaa yoo waan nyaatan hin qabaanne gaa Mana makee keessatti qabadhu. sallikee manuma kiyya keessatti fuudhee asuma asin mudaa kiyyaa kannaa isaan ta'in malee hafuuratu kun fudhatee firraa yoo baase rakkoo qabu. Ye. Rabbiin hin shawwadamu bar. Kun shawwaddi lamma. Firraa baase, adis firraa baase, adis firraa baase. Oomma sayilan tan naannee isuma wal jiddu. Allahu akbar. Haaza huwa khasaara. Amma kun ayni rabbi baasu jaariin malee oomma sagal shir abbaan manaa anis firraa baase, haati manaa anis firraa baase. Ijoolleen sun tuqatteetuma. Een ta'u kun. Allah kun inumaa wanni kana kabaa'iraan jirtu waan san nama godhu yoo gartan rabbii isaa harka isaa qabaa daba eeka balaan waliin nutti hin buuna shawwata jira dan kunoo bakka jirte citi haa jettu isiini zakaan waajiba beeka amma wanni waajiba jaantuun taphachuun hin taate wanni waajiba jaantuun waan jabdu kanaaf shari'aan beeytonni hayyoonni nuun dura akkana tartiiba lafa kaaya hanga dandeessu fattaqullaa masataatum waan dandeessu rabbi jaachuu qabda yoo sirra cittelle kunoo tartiiba kanaan eegalii bakka dhaabbatetti yaa dhaabbattu rabbiin keessi gad harkaa ammaas inni kan ta'u maallaqa faami beeku midhaani malee waan san gara maallaqa san fuutee gara midhaanii deebitee midhaan san kannite akkas ni dandeesse rakkoon qabdu. Fitri isni wanni nama fudhatarra barbaasuun hin jirtu haaja maaraa uuminni ni nyaadhaamu fudhatee ogguu sanumaa kan namaa nyaata dura san sadaqaa bar isaa irratti maaf irraa isa inni immoo reefuun tanaa jenne laal namni addunyaa irra jiru laal lamuma tokko kanuma kannu tokko kanuma fudhatu ha fudhatu kun qoonqoo fudhate laal waxuumata lil masaakiini miskina kan nyaata isaa godhuudhaaf soomane wanni isa hiyyuma isaa qulqulleessee hiyyeessi baraaraatuun oolu ha dubbii qabu maali ha waan badee harku kana malee inni waan badee sanuu tam qabaatee harka gisee hunda nagaa jiraat biratti hin jirtu salaanni nurratti hin jiru soomani nurratti hin jiru irra jirti kanaafuu dhageessan imma
isiin eessarraa ijaa wayyu laqitu wallaban liman kaana quutum zaalik yoo biiti takka aananiin ka jiraatu taate illee jira aanan mi'ii kanaas haa ta'u qoonqoon isaanii saniimi sanumarraa kannan jira laalme shari'aan akkatti laaffifte aananis kiiloogiraamuma sadii kaasu guutumu tokko kannita inaasayna maallayni gonkumaa baafa maallayni ni nyaadhama bu'aa maallaqaan nyaadhama maallaqaan nyaadhama laala wanta gadda baafadha bu'aa maallaqaan nyaadhama moo maallaqaan nyaadhama bu'aa isaati waan inni fidu jechuudha waan inni fidu san kannita malee isaa miti akkasi mana keekeetummaa miiliyoona doolaaraa yoo qabaatte biraasitti agabuu bultu ni bulta gara bu'aa isaati deebiftee fayyadamta malee laala akkasii maaliif shari'aan akkana tawsiya goote tawsiya jechuun adda hirte jechuudha hatta na qofan je'in namara laaffisuudhaaf ija namara laaffisuudhaaf akka namni amma fakkeenyaaf biitii nyaanni isaanii aananuma kana ta'e bishingaa barbaada kan naa dirqama hin jenne shari'aan sababaanoo maaliif sababaanis waanuma akka ati nyaataaf itti fayyadamtuu san miskiinni ati kannituuf sanis haa itti fayyadamu jechuudha hamma biitii bishingaa nyaatu jirtu ati baqulee baan bitirii baasee jettama ni taati aboo ni taati ni taati beeka teetii muka fudhatu haati oggus biitii maal nyaa jirti oggus biitii waan biitii nyaatu irraa kan ta'a namichi dhabaaf sanyaa jiraa mire biyyattiin tun amma naannoo inni jiru tun maal nyaataaf itti tajaajilamti innaawarraa jechuudha amma dhaggeeffadhaa gaa bakka takka fayina kana jaja minaa laaquuti baladihi ajzaahu owduunahu falaa jaa kun ola anaa mika jahu bara amma nyaanni biyyattii kun bakka sadii qoodamaa beeka nyaata biitii olaanaadhaaf itti fayyadamtu nyaata jiddu galeessaa nyaata gaxaanaa yeruma dhabde nyaata sadeen makanaa mire garaa woo markateen hiriya jaanii kan nyaatan tokko hin jiru woo markateen hiriya jaanii kan nyaatanii jirana ka woo markateen hiriyaa sanirraa yoo gaafden taatu harraa zakaan kan namu nyaata jiddu galeessaa kanaa mire jiddu galeessee jechuun kabiiti noormaalii nyaattu jechuudha namni hundi maal inni kabiitii yeroo hunda noormaal olaanaa nyaata biyyattii hommaas ta'edha maal